بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إسلام من حتى وأنبرأتمت رب قرآن كيست فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نيلا لبكتان قيام جمعات قيامكم قيا جمعات قيا جمعة كأمني مسلمة عيد قرتني تربان إسا والقهي أكستي صلاة سن قيا سن هند قنا مرة حقا قلقلا عبادة ربي ملي وما تكن دلقنا عن جنة رب واني ساعتين قرتني رب نرى بربادو قنا مرة يودفتي قرتي مسجد سنتي ساعة قرتني أكاتا درجة سني برباد ulfinna gartee nama gaala qalee ulfinna gartee nama loon qalee nama lukkuuf killee sanitti uf gabbuusaallee yookaan deemtu ta'e killee san booda gartanii sun abbatu keessa laallatamee ati ilaalama waan kana darajaa kana gara duratti kallattii kanaan kaayeeti namni yoo akkas tahe bareeda jechuudha malee wayta gartee salaanni geeffamtu hoo fa'idaa qudiyati salaat bakki an barbaadu amma bakka tan darajaa achi dura abbaan آخرة وفيتي بقرتني بفساني قباهون برباچسا يو درقموني قرتني حواسا حركا إسا قباتي چنقمو باتي ساعتي سن بفسانين كيستو قرتني نمني رب إسا أنجسي أنجا بريد رب إسا كني غنم انديمي ويا جمعة سن ساعة سنين رحقا قرتني ساعة صلاتات والفنة سن أرغتشون وان قدان نمني أمو درقم حواسا dirqamni biraa gartanii ka hawaasaaf inni tajaajila kennuu ta'ina wantoonni gartanii hawaasaan walitti rarra'u ka rabbi dirqama sanii gartanii cinqaa gartanii hawaasaaf furisiin jedhe sa'atii akkasii gartanii allakki rakkoo ummataan furu jettee masiida ta'ulleen san gartanii ulamaa'ni gartanii keessatti irraa hubachuun hin danda'ama garuu bakki anamma barbaade fa'idaa qudiyati salaa wayta salaanni geeffamte jedha rabbi fantashiruu fil ardi wabtaguu min fadlillah إرجع صلاة قرتني جمعة صلاة تاني جيستني فانتشروا في الأرض دتشي كيسة ببا وتغوا من فضل الله فضلي ربي راقرتني بربادة دا جتشون دلقات دا جتشون علمنا ما قرتني ما أممان وان قرتني يوكين فدي دلقا أدبو إسا كيس جرتوسن akka waan ulfinni gartanii cal'isaniituma taa'anii anuma takka duniyaa hin dalagu zuhudii gartanii irraa bahe jedha gaafa rakkate ammoo harka namaa jala qabachuun akka ulfinna ta'etti yeroo gartanii waan akkasiisan namatti haasawamuu fi yookiin garastu akka waan ulfinna qabuutti namni sadarkaa isaa waan san ulfuudhu jira abadan kadhaan gartanii fokkattuudha ilmi namaa ulfinni ودلقود رب سبحانه وتعالى صلاة مكانا ويتجيستا فانتشروا في الأرض وبعي الرهوب الناس مكان الرايو وبعد تشيكس وابتغوا من فضل الله قرتني فضلي رب الرا قرتني والفنا ربي كيسني بربادة أجر ربي سبحانه وتعالى دلدل حلالا كيستي هرمات شوف كيسا كبايتشو كان جروانته كنف إسلام من كان كيستي كراباي وان هر قرتني الدنيا الرجت وان هر قرتني صدرك الدنيا الرجه كان هندا نبرسي سيجورا كناف توكو توكو إساتين إن شاء الله كولي الله لتها سببني إسامة لني وانتوني باين هر قرتي الدنيا اتين سوچو آجرت اتين فيد ما جرت باين والرب سبحانه وتعالى أكنت التنجران كالتين وكاه أتشرى فرأتميتي سبب نسامة لإني إسلام ما كيستي قرتني ترتيب قرقودة فكين يفضل دلا والقبته إلي من ما قرتني دلقي جراتشو أكدن ده واباي فكين يف مشاركة تجرى نمني قرتني ولدت رفي قبين إسا ولدت فده قبين إسا ولدت فده برسنتي قرتني ولي قلنين أكاتا بوا إسات الرتير لي قرتني ولي قلنين
qaamni lachuu waan qabu walitti fidee waliin dalagu islaamummaan nu barsiisa jechuudha. Waan qabu walitti fidee waliin dalagu. Har'amee hawaasa kenna waan qabatamaa laal. Kulliin isaa adda addaan fiiga. Mee nuti yeroo kana islaamummaa tanarraa maal hubanne? Islaamummaa tanarraa maal fahamne? Namni har'a tokko tokkoon fiiguu addunyaan har'a tokko tokkoon fiiguun hin danda'amu jettee addunyaan guutuun mandara tokko tahuu qabdi jedhaniiti waan silaa gartanii akkaataa addunyaan itti tokko taatu akkasitti dalagan jechuudha. Fakkeenyuma gabaabaa haala gartanii addunyaan itti gartanii tokko tahuu eegalterra United States of America jedhamu kana laal. Isteeta meeqatu mootummaa tokko jala tahee humna tokko ta'ee har'a addunyaa tana kulliidhaaf gartanii nu gaditti hundi isaa cabee jiraachuu qaba jedhanii humna haganaga argachuudhaaf calqaba isteetota baay'ee walitti fidaniit biyya kana godhan jechuudha. Amma yeroo kana islaamummaatti as deebi'atem. Islaamummaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama rabbitti amane kanaan واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويتجد الدان ببهنا قامت كتا أما ونكن همني ولدت رفكن وحججوا كدند رب سبحانه وتعالى نتجرسيسة كناف ولدت رفني قامني تكو الدفيقة ودلقوا إرّا يونما لما تأجي جرم أكفدو قرتني رب نتهم يجو لمر يوسدي تهي ولي قلت أندلق رسول صلى الله عليه وسلم مالجد نمني لما قرتني يو ولين قرتني كوادلقوا تأي سدفع رب كينا كيسا هركك أبا أمتسن وان إسا ولين قنينين لما تانان سدفع رب كينا وان سنرت أمتسن جبه سايتشو مالي داف يو سدي تأي سنجالا يوهم نقول أتاديما كناف أكسو ما قرتني إسلام ما قرتني أكاتا مضاربة فكين يفيو كفر النوتي واحد الدلا كيسس إني تهيفي إسا كان سرت أكا ولي قلات ما تدريك يا دوبا نيالان دقتنا إسلام من ثم لجنان شفاء لحياة الإنسان دواء حياة إلمنا ما تجن كناف دواء حياة إلمنا ما أكاتا اتتات سنقرتني ولي في ما جرى فكين يفنا من توكو أقوم قبا هاجن أقوم قبا أقوم وان كان دنيا تندلقي اتنججرم فدو دندأو قبا نمني توكو namni tokko ammoo qabeenya qaba qabeenya waan tokko sochoosuun ittiin danda'u har'a ummata keenya rakkoo ummata keenya har'a namni beekumsa qabu duniyaan harkan jirtu maratee ta'a namni gartanii duniyaa qabu qabeenya qabu duniyaa matan akka itti dalaganii isii guddisan hin beeku tama dura ol kaayesa waggaa waggatta soo inni nyaatu kulliin isaa miskiinahe harka maratee walitti dacha'aa jira jechuudha ka ogummaa qabu waa takka harkaan qabu ka silaa qabeenya qabu akka itti dalagu hin beeku كناف إسلام من فرمات مالكت أكاتا نمن إتي ولين دلقو دندو أكاتا نمن إتي ولين دلقو دندو أكم أتفكين يف قبين يقابدا قبين يقرتني رب سيكن كان قدسو برباد جرو سيستما كمين أكا إسابة بالإسو دندان هم بيتو يوكين أمو يوم بيتا يهم نتنقبتو هم نوان سنين دليد عمري انت إنا آدم سقرتني هر الدنيا كيس جرتو واللالو انت إنا مالي دافي وانباي إنما دانجسا ديما erga akkas taate qaama kana haala gartanii walii galtee godhattee qabeenyi kan kee kun ittiin guddatuun eenyutu ogummaa waan kanaa qaba waan jedhuun walitti dhufuu barbaachisa yeroon kun maal taharee amma qaamni ogummaa qabu sun ogummaa isaa fida qaamni ogummaa qabu ogummaa isaa saniin dhufa akkaataa itti duniyaa tana dalagee namticha kanas fayyadee ofillee fayyadam kun ammoo qabeenya ofii fida qabeenyi isaa kun bakka kaleessaa kanarraa dalagamee akka itti jijjiirama fidu qabeenyi hundee kama namticha jalqabaati namni gartanii yoo namtichi miliyoona 5 gartanii qabeenya kana bifa kana waliin hadalaynu kayedhote qabeenya hundee irratti gartanii wanni waliin haasawan jiru guyyaa kanarraa achi akkaataa gartanii bu'aan namtichi dalage kun fidu irratti waliin haasawu barbaachisa jechuudha mee eessan miidhamtaati hundee qabeenya keetii addaan qoodamne siin jedhaan jiru har'a waa takka harkaan qabu ogummaa hin qaba ogummaa kiyya kanaan ammoo walitti dhufne akkaataa itti waliin dalaguu dandeenyu haala hamijeeffannu karaa shar'in halaala godheen jechuudha har'a addunyaa irratti gartanii wayita achi deebinu har'a corporation maali jedhanii addunyaan adeemsota gartanii namni walitti dhufe fakkeenyaaf
aksiyoona gara garaatiin mataa walitti qabate addunyaan kun kulli warroota dhuunfaan socho'anii warri mataa walitti qabate dhahee bira dabraa jira jechuudha. Kanaaf ati haga ammaa rafaatuma jirta argaa jirra. Mata keenna dhugamatti gartanii waan garaanu nyaattaniif akkanatti haasoyna waan kanarratti gartanii laafuun barbaachisu yeroos kennuun barbaachisu ati ogummaa qabda ati qabeenya qabda walitti fidanii waliin dalagu gartanii sharciin karaa kaayee akkasitti jira jechuudha. Kanaaf tartiibota kanaafi kan kana fakkaatan waan gartanii sharciin halaala sii godhe akka waan gartee haraama ta'e dangaa haraamaatiif dangaa halaala eessa akka ta'e ulamaa gaafachuu barbaachisa. Ulamaa ni gartanii nu bira jira gaafachuu irraa hubachuu wal barsiisuu wal hubachiisuu barbaachisa. Waan haraama ta'e irraa fagaatte waan halaala ta'e dalaguun barbaachisaadha. Waan halaala ta'e dalaguun barbaachisaadha. Waan kana keessatti adeemsa kamiinuu islaamummaan dalagaa gartanii halaalaa dalayde daldala halaalaa dalayde guddachuu wanni gartanii islaamummaan sidaan geessitu tokko illee hin jiru beekamaadha. Garuu wanni mul'atu maal inni akka waan islaamummaan lakki taa'i ati gartanii salaatuma qofa salaati gartanii akkanuma gartanii soomuma qofa soomuu qofa waan jedhu kana yeroo akkanatti gartanii akka waan kana qofa tahe kun bu'uura gartanii ilma namaati bu'uura gartanii islaamummaati salaatuun soomanuun namni gartanii islaamummaan karaa gartanii gurguddaa atti gartanii addaan baafnee laaluun barbaachisaadha. Kun gartanii ka soomaa ka salaata gartanii cibaadaadha. Cibaadaa jechuun maan kunu ismun jaamic maqaa gartanii wali qabataa ta'e likulli maa yuhibbuhu Allah wardaa waan gartanii rabbi jaalatu waan rabbiin jaalachiisu gartanii mara wali qabata. Kanaaf ati qabeenyumaa qabaatte ittiin cibaadaaf qophaa'uu barbaachisaa jechuudha. Har'a yeroo kana jennu islaamummaan waa hundaaf gartanii dawaadha yookiin hayaata ilma namaatiif dawaadha wayta jennu islaamummaa gartanii achi bal'isi ilaali. Waan rabbi itti nu ajaje gartanii dirqamoota rabbi nurra kaahe kana duniyaa tanaa yookiin qabeenyaan ala wanni ati gartanii raawwachuu dandeessu yoo gartanii shahaadaa lamaan taate ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jechuu taate male shahaadaa gartanii aqrartee wayta geessite salaata dhaabda salaanni at least namtichi waan qaama isaatiin sattaratu qabaachuu barbaachisa duniyaatti rarra. Kanaaf eessaan waan kana gartanii balfuun eessaan dhufe hin danda'amu. Kanaaf jajjabaachuu nu barbaachisa. Kanaaf kutachuu nu barbaachisa. Itti aansuudhaan waan silaa gartanii rabbi nurraa barbaadu soomanuma gartanii soomanuudhaaf namni gartanii nyaatee dhugee sooma waan ittiin gartanii sooma gartanii kana soomantu رسول صلى الله عليه وسلم مال جدا نمني ربت أماني قرتني قبرتش يرو لما قمدن جني قمتشو سن مالي جنان توكو قرتني يرو سوما أولي كان را قرتني إسافر مالت يو قرتني وهاركان قباتن مالت فوري قمدن امتجكون قران إسا قرتني سومنا أوليت akkasumatti gartanii bilchaataa sa'atimmaan silaa gartanii sanii yoo kadabru tahe kun barbaachisaa miti. At least namni soomana oole tokko haa furuu jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam timira irratti yoo qabaatte timira irratti furte yookiin bishaan irratti yoo qabaatte kunummaanu. Haqiqatan achi booda ammoo namni garaa gartanii akkasiin oolee way akkasiin gartee itti fufa qabeenya barbaachisaa jechuudha. Akkasuma ammoo zakaata fudhadhu. Namni qabeenya irraa gartanii wayta dhimbiibee qabeenya isaa akkasitti baasu ati harka marattee teette hagam tokko nutti gartanii dhagayama. Ajrii warri kun argate keessaa qooda akkamii qabna. Kanaaf wama salphaa gartee ati beeytu kana wal yaadachiifne. Itti aansuudhaan fakkeenyaaf dirqamoota rabbi nurra kaahee
يوكين هم نغرتني إسلام وتبا غرتني إسلام ما كيسا غرتني حجي فرد من استطاع إليه سبيلا نمني بكاسن دقي haga gaafa galummaatiin isaa waan ittiin jiraatu qabu inni ammoo waan karaa kanaan achi gahee deebi'u qabu kunis qabeenyatti rarra'a jechuudha akka waliigalaatti hawaasa kenna maal barsiisuu nurraa barbaachisa sochii kamuu keessatti hawaasa abbaa ta'ee socho'u uumuun barbaachisaadha yoo ka akkas hin taane ta'e nuufillee gartanii miidhaadha jechuudha ilmi namaa erga gartee hawaasa tokko dura jiraate hawaasa san kallattii gartanii ajaa'ibaatti dalagee dalagaan argisiisuu barbaachisa socho'aan argisiisuu barbaachisa fakkeenyaaf namni imaama ta'e tokko hawaasa saniif gartanii qaacida jechuudha ummanni sun akkuma salaata isa duubaan hidhatee salaatu kulli adeemsaa sochii mara isarraa gartee laala waan ta'eef humna isaatiin وان سلا ربي سالا فيسن كسبي حلالا كيستي سوچو حواسا كان كلتي قبسيسو برباچيس حواسني وان اتي اتهمت جالا وان اتي تركان فتي ارغسيفت ارغرتني حجتا يچورا براكتيكالي هر الدنيا غرتني اكيتي والكتي والبرد براجرتو علمنا ما وان قامان وان اجان كانت ارغي براكتيكالي الرافهمرا الرهبتا وان اتي تيوريتيكالي افاني غرتي تمتر افاني ولت هسوير قابا تمان حواسا كان دلدل سوته دلدل تغرسيسو دلغا حلالا يوته دلغا حلالا كسب الحلال غرتني دلغني اتي اغرسيسا اكست ديمونين برباچسادا نما مالتي دايركشن كلتي هندتي غرتني حواسا كناف اباتو برباچس سوچين اكست بريدا حواسنس غافنمني توكو غرتي سوچئ كسبي حلالا كيست إمامني يوكين شيخني غرتني غند كيساني سوچي بريدا وهي إرتي أرغتان شاين دنيا تدبئ مال كونو قاتا وامراديس أكا إني وامران ديفني كسبي حلالا تإني سوچي إسان الرد كالتي هندام براد آباداتي غرغارا هركنا ما إيقاتشو مرباچسو غاف كان أمو أكا نما شيخ ساني واغورو في دوبان غرتي وان إسا حاسوا يوكين أمو حميلة إسا جبسا حميلة إلمان إسا جبسا أكا نما غرتني يوكين نما كنا واغورو يرو لا مجرى إن برباچس والغرغار والبرد آبادشو برباچس حواسني غرتني أكما كاليس دين الإسلام كان وتبدني أسنجتن حرس أمو وان سلا حواسا كينا جيسو سورت غرتني حججون برباچسا ورا غرتنا مدرد آباته نمان ديمو نما غرتني دين الإسلامين غرتني نما حقاني نما أفو ديمو كنس كالتي سلا إني اتديمو برباچسو هندتي غرتني براد آبادشون برباچسادا سببني isaa maal yoo akkas taane qofa milkiin jiraata yoo akkas taane qofa gartanii ulfinni jiraata jechuudha kanaaf adeemsa hunda keessatti islaamummaan nuuf gartanii waa murteessaadha islaamummaan al-islaam shifaa'un li hayaati al-insaan islaamummaan gartee dawaa ilma namaati isiniin jedha insha Allah haga كتا اتانو رت ولت ديبنوت نران فقاتني إن شاء الله ولت ديبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته